warqii sanarraa buuda baasee shakashakataa ture. Sigalee gaafa caatii export godhee akkamitti namni madabii caatii irraa ka'ee 4 kiiloo seenee biyya bulchuu danda'a? Mana sheemii miti. Madabii caatii irraa ka'ee namni akkamitti biyya bulcha yoo raayatu jechuudha. Sigalee gaafa caatii exportii godhee nagadataa ture mootummaa Oromooti. Mootummaa kana cina dhaabbadhaa jedhee nu ajajaa ture. Isuma afaan isaatiin nu ajajaa ture Jawaar. Darbisaan isinii fiduu dandeenya warra hadha mormitan jechuudha. Sigalee gaafa Jawaar maraachuu isaa maal irratti? Mootummaan Oromiyaa lafa OMN dhaa fi fooqii kaasaa jedhee Finfinneetti kenneef. Finfinneetti lafa kennaniif fooqii kaasuudha. Oromoon OMN miidiyaa kootii fooqii kaa jira jedhee miliyoona 500 fuudhee OMN dhaa buuse. Miliyoona 500 sana akkaawuntii Jawaar irra ture. Osoo akkaawuntii Jawaar irra jiru Jawaarii dhabee maneedhaa seene. Achi ba'ee Keeniyaa deeme. Jala madura biyya ture. Biyya keessan ture, biyya akkasii jedhee postataa ture. Qarshii sana baafachuu gaafa deemu mootummaan galii godhatee jira braazer. Sigalee gaafa karaa hundaan mootummaan karaatti cufu Shimallis Abdiisaa karaatti cufu as deebi'ee qabsoo fakkeessee ol ka'e kitaaba barreeffamee gatame fudhatee ol ka'e jechuudha. Sigalee sanaan dura gaafa inni daldala isaa bashane akkaawuntii isaarraa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa qabe ture. Mootummaa Itoophiyaa irraa fudhate. Sigalee beekin nu amma gaafa dhagaye piippii maaloo nu maal fayyadamne piippiirraa nu hojjennee bulla beektaa sadaqaadhaan hin bullu. Sigalee akka aktiivistoota Jawaarammaa saroonni Jawaara sirra kaatee giiftii waa arge kadhattee minaamni arraba nutti cabdu jechuudha. Inyaa saartan nu sigalee yeroo miira keessan seenini sigalee tokko miira keessan seeni tokko jedhe lammata immoo qabsoon gandatti seentee jirti. Fakkeenyaaf gaddan maal jedhe biyya kana bulchuu keessatti kan sodaatamu Wallaggaa fi Arsii fi Shawaadha. Jedhe kana cabcaabiidha. Maaf akkas jedhanii sarraan bareeda. Hayyoo Oromooti qabsaa Oromooti miti inni. Sigalee maa yoo nugusni bahu ta'es immoo akka seenaatti nugusni yeroo kamuu akka seenaa Oromiyaatti jimmuma keessaa ba'e bara. Jaarraa tokko duras jaarraa tokko asis. Sigalee jaarraa tokko duras jaarraa amma keessa jirru kanattis jechuudha. Jaarraa gala fuulduraattis qopheeffannee jirra nuti. Kanaaf jennaani wal arrabsuu wal qeequu akka gandaatti qopheeffattu. Nuti miidiyaa irratti nu taallu. Akka gandaatti qopheeffattu. Dhagaye namni miidiyaa nama fayyada sigalee. Namni miidiyaa amma fakkeenyaaf Jawaar nu fayyada. Maaliif nu fayyada beektaa? Miidiyaa guddaa qabaa, hayyuudhaa, nama siyaasaatii. Bakka boodarra maanoo tuqe bakka sigalee maanoon akka. Nama maallaqa jaallatu ta'uu isaa beekame sigalee. Nama faayidaa dhuunfaa isaatiif fiigu ta'utu mul'ate itti beekame sigalee. Irraa mul'ate bakka. Maal kaleessa warri Jawaarii waliin turan har'a eenyutu Jawaarii waliin jira sigalee. Gaafa akkasitti qarshii guuttatu gatee jechuudha. Har'a immoo gaafa wanti hundi harkaa fuudhamu deebi'ee qabsaa'ate. Maal kaleessa waggaa lama dura ajjechaan Oromiyaa keessa hin jiru. Indooma amma tasgabbaa dhufaa jira bara. Wallagga keessatti maaltu ture? Arsii keessatti maaltu ture? Giddugala Shawaatti maaltu ture? Gujii keessatti maaltu ture? Jimman keessatti iddootti darbee maaltu ture? Sigalee beddellee fi mattuu gidduutti maaltu ture? Hin turre lolisni uummanni keenya dhumaan turre. Gaafa sana arraddaati jedhe bara. Mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhe sigalee har'a maaf gaddeeme waan qabeenya harkaa guurameedhaaf sigalee. Kana wanti nu aarsa kaleessa maa nu cina dhaabbachuu dhiise nu hayyuu keenya. Kanaafi mee waan si gaafa galatoomii. Mormiin Jawaar wanti inni kaasaa jiru kun dogoggora moo sirriidha jettaa waan karaa Facebook maxxansaa jiru kan. Fakkeenyaaf nama warra gandummaan Jawaariin jaallatuuf sirriidha. Dhagaye yoo bifa gandaatiin deemne fakkeenyaaf warra gandummaan Jawaariin jaallatuuf sirriidha. Nu warra ilaalcha Oromummaa isa sirrii qabuuf immoo sirrii miti. Fakkeenyaaf waa'ee qaala'insaa, waa'ee milishaa akkasumas waa'ee bal'ina karaa wal qabatee qeequmsa hedduu kaasaa jira. Kun rakkinni uummata keessa hin jiru akka mootummaatti. Kaleessa gaafa inni albuuda fudhatee caatii nagadu rakkinni kun hin turre torban kana keessa ji'a kana keessa dhalate rakkinni kun. Milishaan haadholiitu mun kaleessa dheengadda dhufe. Kaleessa dheengaddaa dawwali maatii keetti bilbili. Bilbili gaafa kaleessa dhufe. Asirraan jennee waggaa lama eegaa turre jedha sirreessuuf. Sirreessuu fi kaleessa dheengadda ture natti jettu agas mana hidhaa ture
Eega mana hidhaatii bahee immoo asirraa nu jennee eegaa turree jedhe. No, no, no. Wanta akkanaan jiru. Waan qabatee siyaasa keessaa bahe hin callisee gaafa waan qabate sana immoo harkaa xaraganu deebi'ee siyaasatti deebi'e. Si galee ammas kitaaba isaa shaqqalachuu fi kitaaba isaa addunyaa mararra deemee shaqqalataa biyaansi kaandi biileen balaa isaarran sana booda afaan isaa cufatee biizinasa isaa qaxxalanii taa'alle kiyyaan maal jedhe si galee. Kiyyaan maal jedhe shiqqalaa isaa shaqqalatee zoorri jedhe homaa gochuu hin danda'u siyaasa biyyattii amma warreen miidiyaarra fiiganii torban tokko keessa mootummaa cabsu wayyaanee nu dhuftee maannoo Dabra Birhaaniin geessitee mootummaa kana cabsuu hin dandeenye. Kiyyaa Jawaar mootummaa biyyaa irratti dhiibbaa geessisuu hin danda'u jettee yaadda moo akkami? Kiin taakkee kaadiree koonfidensii hin qabne dhagaye kaadiree koonfidensii hin qabne iyyisiisuu danda'a tokko jedhe. Kaadiree koonfidensii hin qabne kaadiree barumsa malee beekumsa malee qabsoo malee si galee wama fedha fakkeenyaaf warra akka Shimallis Abdiisaa faan akka fedhan ergachuuf fidanii biiroo keessa kaan teeshinii gochuu danda'a qabsoon Jawaar si galee nuti warra biyya bulchuu itti beeku si galee warra seenaanis ta'e tagbaariinis biyya bulchuu beeku iddoodhaa sochoosuus hin danda'u jijjiiruus hin danda'u itti beekna gaa si galee itti beekna haaraa miti nuuf. Sigalee. Okay. Amma fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti warra jechuun uummata gidduutti fudhatama qabu dhiibbaa uumuu hin danda'udha. Kaabinee sanaan alatti fakkeenyaaf dhiibbaa uumuu hin danda'u waa tokko jechuun jijjiirama fiduu hin danda'u yookaan bu'aa buusuu hin danda'u waan dubbataa jiru irratti dhiibbaas ta'e jijjiirama karaa nagaanis ta'e fakkeenyaaf gaafa siin jedhu jijjiirama karaa nagaa gaafa siin jedhu jara kana akkuma jedhe sirreessuu danda'a moo ittuu dabalee dhiibbaa fiduu danda'a jettani. Fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf durja yeroo bara Jawaar waggaa 8 waggaa 7 dura Jawaar wanta tokko irratti Facebook irratti xaa godhee baasee gaafa post godhu yookaan gaafa maxxansu dhiibbaa battalumatti dhiibbaa gochuu danda'a. Sababni isaas yeroo sanatti hayyoota isaa waliin jira, beektoota isaa waliin jira, qeerroota isaa waliin jira. Sigalee yeroo kanatti Jawaar nama faayidaa akka ta'e hundumtuu baranii jechuudha. Biraa goranii jiru sigalee namni hunduu sigalee biyya ijaaruu irratti hundaa'ee jira. Rakkoon ni jira rakkoon sun hin qajeela rakkoon sun akka rakkootitti gaafatama malee dhagaye rakkoon sun akka rakkootitti gaafatama malee biyya keenya keessa rakkina akkasii jira. Rakkoon kun qajeeluu qabaasi maal gaafa abbootiin keenya maatiin keenya gibira gaafatamu Jawaartu nu kaffalaa jira nuti as taa'ee qarshii ergee kaffalaa jira bara. Sigalee waa'ee gibira ni dubbatu waa'ee qaala'insa jireenyaa ni dubbatu maatiin Keeniyaa keessa moo Maadaagaskariin keessa jiru achuma Oromiyaa keessa jiru bara sigalee. Kanaaf uummanni rakkoon uummanni jechuun rakkoon qabu jechuu barbaade. Yoo akka wanti biyya irratti riippoortii gootee irratti cuftee yoo fooloo gochiifte maal ta'a galu? Ngay bakka korratti. Maka anarraa waan qabdu gaaffii qabdu fittee goe qofa kan kee dhumeera. Kasaa dhumeera bakka. Dhumeera okay ishii yeroo dheeraa fudhanneeyyuu dhumeera bakka okay. Ingaa galatoomi. Ana miti amma. Ana. Galatoomi. Quban baasna. Karaa namaa kennina. Ummata keessa hin jiru. Maal barbaadde naziifii kenna. Keessa yoo namni jiraanne fooloon gootanu nama rabsine fooloon gootanu yoo namni rabbache kas dhufee fooloon gootanu. Nama nama rabsu qabaa fooloon koo gatina deebi'uudha. Miilee tokko kuma 300 ummata shawaati tun sagalee ta'uu narraa guban. Maal eegaa jirtu fooloo gootanii xiiqidhaan tinaan jettanu? Wallahi. Follow godha Mubarakin follow godha Rabbi jedhati follow godhati amma natu dubbatan. Tokkummaa dabareen koo ture barsi. Dara beeki ya bale maal Fuad dubbatti kaatemi ma tumanta intane. Maal asirratti walitti taratti fayyaa keessa. Ani asirratti waan wal yaadachiifannu tu jijjiiraadhaa fi malee waan biraatiif miti yoo barbaachisaa ta'e dhiisuu nan danda'a. Tokkummaa waan inni gaafatee irratti kiyyaa waan jedhe keessatti sanaa fi malee waan biraatiif miti. Jawaar bu'aa buusuu hin danda'u isa jedhu kana gidee wal qabsiiftaniittanu sanaafan dubbachuu barbaadee ture yoo barbaachisaan taanee dhiisuu hin danda'adha walumaa galatti yoo na ayyamtan garuu gurra qabna. Mee waan daqiiquma tokko fudhuuti gabaabsiisee daqiiquma tokko fudhuuti. Okay, daqiiqaa tokkoon fudhadha. Fakkeenyaaf Jawaar isa bara aktiivistii fi Jawaar isa amma paartii keessa jiru tokko gootanii ilaalina wal addaa jechuudha. Jawaar inni aktiivistiin bu'aa guddaa biyyattii sanaa fiduu danda'a ammaayyuu ituu akka sana ta'e akka paartiitti immoo rakkootu jira amma rakkoon nu mudatetu jira siigalee
Kana sirreessuu danda'uu qabna jechuudha. Rakkoon nu mudate walitti duuduu isa arrabaatu hin ta'in beekumsaan waan Jawaar dabarsu deeggartoonni Jawaar sirriitti dhaggeeffadhaa deeggartoonni badhaadhinaas ergaa paartii badhaadhinaa keessaa darbu sirriitti dhaggeeffadhaati waliin falmuu danda'a arrabatu ta'uu dura. Amma fakkeenyaa Jawaar laayivii irra jiru. Sanuma iyyuu dhaqee dhaggeeffatu keessaa ishii luqqifamtee gadhiifamtee qabee dhufee asirratti jechuudha. Asiin dhugaa jechuudha ummanni tokko jedhe. Jawaar amma paartiidha. Oromoon Oromoo mo'achuu hin danda'u yoo tokko taane malee. Kana liqimsaa. Salaamu alaikum. Galatoomi Fuad. Inga gaafii daqiiqaa fudhatu Naziif keeti carraa. Alhamdulillah. Waan narra annamaa kenneef daqiiqaan sadan tokko naa dabalamuu qaba. Baay'een ture. Yaa Rabbi. Itti fufi. Amma bar. Maqaan isa jira amma boriichaa sun dhumti keessanuu. Itti fufi. Tole rakkinni ni jirti. Rakkinni jiru hunduma keenya irra jirti. Maaltu nu qabe? Akka kaansarii dhukkuba dawaa hin qabne kan nu qabe. Abbaa giddi mana kan keessa dawaa wayii jirti la kan kaansarii hin jirume. Hin jiru natti fakkaatan mallee hin argamne. Gandummaa. Santu mataa gara nu galche. Ka qabsoo keenyas jireenya keenyas miidhee amantii keenya illee balleessaa jiru gandummaa qofa. Ifaan ifatti mul'ata jechuudha. Eessaayyuu. Hattaa ganda gandummaa hin qabne harkisanii gara gandummaa ka galchan gandummaadha. Kana Rabbi nurraa haa kaasu. Jalqaba. Rabbumaan hin kadha kana nama miti. Hunduma namaa keessa jirti waan ta'eef. Amma Jawaarii fi Abiyyis hin beeknu waan jarri hojjetu hin beeknu. Siistama jarri ittiin deemaa jiru hin beeknu. Namni quba qabu tokko hin jiru. Nuti miidiyaadhuma irratti agarree dubbanne waan deemuuf deemu jarumatu beeka. Kitaaba kana Abiyyi attameetti kennee Jawaar ofumaa attamatee isuma kana hin beeknu nuti. Tasayyuu hin beeknu. Borganama wal gadi ba'anii salaama aleekum jedhanii asii ganutti bahuu danda'u hin beekamu. Bu'aan bu'u maal? Balaan bu'u maal? Inni kaan Jawaariin qabatee fiigaa ka Abiyyi deeggaruun immoo Abiyyiin deeggarta jedhanii mataa gad deebisanii uummata kuulloo jedhanii arrabsaa ooluu jechuudha. Dubbiin akkas miti. Siyaasa ija siyaasatti yeroo ilaalamu karaa biraati. Jawaar eessa turee dhufee? Turee dhufe. Eessa ture? Gaaffiidha. Haalli ittiin qeeqaa jiru immoo dogoggora qabaa? Sirriitti dogoggora qaba. Ariitii qabaa. Yeroo dubbatu namarraa dubbata. Fakkeenya Abiyyi irraa jireenya isaarraa haadha isaarraa maaloo irraa dubbachuun sirrii miti. Kana qeequu qabna. Kana yeroo qeeqnu warra Jimmaa qeeqee jedhamuun qabu tasuma. Maaliif Jawaar eenyu kan arsii godhe? Anaafis kiyya, jaraafis hunda keenyaaf keenya. Maaliif isatuyyuu fuudhee waan gaarii hojjetee yeroo darbee walitti nu qabee ijoollee kanallee mataa walitti qabee bakkaan gahee jechuudha. Kanaaf kabaja qabnaa fi bu'aa buuseera gahee guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf yeroo inni waa godhu qeequun dirqama nutti waan Jimma taaneef utuu hin taane waan Oromoo taaneef qeeqnaa jechuudha. Qeequun immoo arrabsuu hin qabu. Arraba miti qeequunii fi arrabni adda addalaa. Sanatuyyuu wal keessa nu kaadha hamma. Namni maal godhaa? Uffata akkasitti uffataa akkanatti gaddeemee har'a kaarabaatii irraa hanfateen kun arraba malee qeeqa miti. Waan inni dubbate irraa waan inni barreesse irraa garuu namni qeequu qaba. Qeeqamuufas bahe waan ta'eef yoo hin qeeqamin miidiyaa irratti hin bahu namni kun. Mana keessatti namni nama qeequ hin jiru. Eegaas bahe
Wanni warahmatullahi wabarakatuh.